السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا جالتمتوتا هدفتوتا خيا بكجرت مرة نجي أفرح من ربي سن الراجرات يتشا إن شاء الله تعالى قويا الراجا في يرو هدونا من هدون تكون قافتات ورين جباب سيف سولا فيها رسون اسمالي وبليان خين جارين جامعة إسلامة مدينة أرقمتو خنا جوين قلو بربادن ور جامعة إسلامة خنا جوين قلو بربادني واي خنا راهبتو بربادن جباب دومت جامعة إسلامة رفوداف nama tokkorraa illee gartee gargaarsa addaa gaafachuun takkaammoo akkana naa godhe akkas naa godhe jedhanii namatti haajamullee hin barbaachisu. Achuma bakka jirtan sanirraa teessanii intarneeta keessa gartee kompiitaraan tahuu moobaayilaa tahuu faayilota keessan kan barbaachisu hunda neexanii achirraa gartee taqdiima dhiyeessanii takkaammoo appilaayi gootanii appilikeeshina galfattanii dhufuu dandeessa yoo rabbi jee karaan laafaadha. Walaakin ammoo nama hedduurraa nama muraasa fudhatama waan ta'eef sammuu teessan keessatti immoo ni qeebalamaa osoo hin taane qeebalamuus carraa bareedaadha qeebalamuu baatus jirunti jirumati waan jedhu sammuu fitti himuun dirqamata. Maaliif jennaan nama hedduu tokkotu sammuu isaa asirra kaayee qabxii bareedaa waan qabuuf takkaammoo niyyaa jabaa bakka kan dhufuudhaaf waan qabuuf wanni kun jalaa hafee qalbii isa cabsa waan taateef qalbiin akka hin cabneef kana jechaa jira. Wanni immoo isin barbaachisu maali akka nama gartee taqdiima godhuudhaa deemu as dhufuudhaa deemu tokkotti maaltu isin barbaachisa? Tokkoffaa duraan dursee wanni barbaachisu namni gartee as dhufuudhaa deemu kun waraqaa kutaa 9 hamma 12 ittiin bara tiraanskriptii qabaachuudha qaba. Duraan maatrikiin appilaayi godhaa turanii amma garuu intiransii malee hin qeebalan waggoota 2-3 durarraa eegalee jecha maatrikii Itoophiyaa irratti dhaabbatee jira waan ta'eef sanuma duraahuu isaan intiransii qeebaluu jalqaban waan taateef waraqaa hanga intiransiitti isa oofu 9 hanga 12 tiraanskriptii isaa intiransii isaa waliin qabaatuudha qaba. Maatrikii soo warra fudhate yoo taate maatrikii wajjin. Lammaffaa ammoo umriin isaa 25 gad tahuu qabaadha yoo digirii tokkoffaa kan barbaadu taate. Wanni umriidhaaf hagas marallee miti walaakin ammoo wanni guddaan tiraanskriptiin kutaa 9 hamma 12 jiraachuu sanbooda tazkiyaa takkaammoo waraqaa qulqulleessituu jecha abalu kun nama amala gaarii qabu nama aqiidaan isaa sirriidhaati nama haala bareedarra jiru waan jedhu maktaboota gurguddaa gartee islaamaa biyya keessa jiru madrasaalee gurguddaa islaamaa akka ma'had an-nuur kana fakkaatu sanirraa barreessifachuu majlisul a'laa fi kanarraahis jihaa gartee waan kana barreessuu danda'u dhaabbata amanamaa ta'e akka mootummaatti illee dhaabbata sanirraa waraqaa kana fudhachuudha kan lammaffaadha. Kan sadaffaadha ammoo shahaadaaleedhaa fi ijaazaalee yoo qabaate qabaachuudha jecha. Kan afraffaadha shahaadaa hifzii quraanaatiin baana yoon qabaannes rakkoon qabu sun dabalataati malee dirqamaa miti. Kanatti aanee jiru immoo waraqaa dhalootaatii fi paaspoortii qabaachuudha qaba namni kuni paaspoortiidhaaf waraqaa dhalootaa qabaatee tazkiyaa isaa lammeen yookiin immoo 3 isaa guuttatee tiraanskriptii 9 hamma 12 galfannaan kana booda jiru wama dabalataati malee dirqamni tokkollee isarra hin jiraatu jecha. Paaspoortii umriin keenya immoo 25 yoo ta'e hedduu filatamaadha sanii ol yoo ta'es jara nama qeebala wanni umrii kun hagas maraa miti san biratti wanni guddaa wanni isin dhiheessitan waan bareedaa ta'uudha qaba waraqaaleen kuni nagahan naa tura carraa gaarii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.